warra jaartii qabdan jaartii teessaniif gaarii ta'a. Sin jaaladha jaa himaaf. Yeroo manarraa baatan dhungadhaa itti maramaa baha. Cal jettaniin bayina. Mana keessatti isii gargaara. Kun dhiirummaa keessan isinirraa hin irrisu inuma guutuu dhiirummaatirraa hin isinin ja'a. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wa sallam kophee isaanii lubbuu isaaniitiif hodhachuu turanii salawaatu rabbii wa salaamu alaihi bi abii huwa ummii sallallahu alaihi wa sallam. Re'eettii ilmuu turanii mana isaanii asnaajuu turanii yeroo jaartiin teessan ganama subii fuul isinii khashantu yookaa haa jennu killee yoo isinii gootu isin bakka raftan sireerra ta'uu firaasha ta'uu kumbula ta'uu walit dachaastee makaddaasan tarrisuu qabdaan isiniin jaa. Jaalalti tun haara yoomaa dhuftii jaartii teessan akka gabratti ilaalinaanii torbaanirraa arraan tana naaqana manatti hin godhin nuun deemii ja'ati hoteela geessa wajji nyaadhaa shahafaa wajji jaan isiniin jaa. Ammaan tana haadhaa fi abbaa keenyarraa wanni nuti dhaalle naamusa dhaalleen isiniin jaa. Akhlaaqa bareedaa dhaallee yoo ammaan tana haadhaa fi ta yuunivarsiitiin namudatte isinii himee haa goolamu eegasii gama gaafit dabale. Yuunivarsiitii tana barsiisaan ol seene an alaqaa kilaasiiti. Alaqaani beektanii mi? Alaqaa kilaasiiti. Kana ol seenee wal barnoota godhe guyyaa duraati akkana abaluutiin jaama biyya akkanarraa hin eebbifame maal jee eegasii mee likkinna taqasaan hojii jirtanii mee lakkoofsa alaqaa keessanii naa kannaa eenyu alaqaan jee barsiisaan akkasii harka baasee ana barsiisaa anaan jeen alaqaan likkinna dhagaa ana hayyee bareedaadha afaan oromoo dubbata bareedaadha eenyu maqaan kee maal jee maqaan kiyya Suheybiin jee namarra jirra barataa 46 yookaan 50 kilaasiin guutuu eenyu maqaan kee Suheybiin haal maali waansaa maali maqaan arabaan hay hadeera maqaan isaa qaamaara hay barbarisaatis maqaan kee qaamaaraati maqaan isaa ammanii mugaa'ee hundaafuu maqaa qaamaaraa ta'u barattoonni kilaasiin guutuun qofan hay inumaa jecha naa deebistaa jee barsiisaa kiyya jechaan miti habalaa'in akkasi deebisaa jee ammagaa egaa amantii tiyya dhufee ansararri kiyya diimaan amantii ta'a. Takkaa jedhan sifaata rasuulaa keessaa yoo dubartoonni isaanii nyaata fidaniif yoo nyaanni sunillee isaan hin taane yoo nyaata sanillee isaan hin feene an nyaata kanan fedhuu lakkee hin nyaadhu jaan nyaata akkanaa maan of fiddanii jaan rasuula beessalaam xiqqoo lakkee amma naan taane jaayituma irraa oolan nyaata sin arrabsan nama nyaata sanaan dhufe sin arrabsan nuti eessaa jalqabna yoo nyaanni xiqqoon qajeelin har'a kana miilaan tolchite moo harkaan tolchite silaa jennaan nama ibiddarra ba'ee gubatee waa meeqa godhee silaa fuudhamnee waan harka isaatiin tolchen balleessu ittiin faarfamuyyuu barbaada hamma danda'u beekaa namni waa balleessu hin jiru ittuu daran qalbii namaa balleessuun maslahaan ta'u akhlaaqa gaariillee miti jechuudha. Nyaata kana bar silaa yoo akkanaaf akkana godhan irra bareedaa bar yoo jette akka ofii feetu san afaan gaariidhaan yoo himatte duraanuu qalbiin bareedduudha abbaan manaa kiyyaa waan fedhen godhaaf abbaan manaa kiyyaa waa inni gammaduun godhaaf jechuun duraanuu ni jirti qalbii keessa harkumatu bakkeenya barumsumatu gartee irraa gabaabbate faa ta'a haala gaariidhaan agartee haadha manaa keetitti yoo himatte umrii lamuu keessaan battu maaliif nama garii gartee gaa harka faatu jarjara kabalaan faadha gartee nyaata faa fuudhee nama fuulatti nama maxxansu jira bar. Egaa namni gariin leencummaa isaa haadhuma manaatti garsiifata subhaanallah leencummaan bakkitti garsiifata rachii miti ture laakiin ammoo namni gariin akhlaaqa dhabuurraa marqaa gubaa kana fuudhee fuulan maxxansa maali wanni akkanaa kun jee jechuu subhaanallah idan fitnaan akkanaa kun jechuu akhlaaqa gartee nama dhowwuu zulmii gartaniitti illee nama geessu qur'aana rabbii keessatti rasuulli alayhi salaatu wassalaam akhlaaqni isaanii gaggaariin waan akka malee rabbi irraa jaallatee quraana keessa rabbi isaan faarsee wa innaka la'alaa khuluqin adhiim jedherraa tokko kana jechu gaaf tokko Aishaa radiyallahu anha wa ardaaha isaanii gartee mana Aishaa jiru safiyyaa taatu haadha manaa isaanii ummul mu'miniin mana keenya tokko keessummaa jira keessummaatu bira jira jennaan nyaata wayii qoriitti ergiteef gartee isiin Aishaan agartanii yoo mucaan nyaata fidee jee
anatu dubartii miti nyaata natti baattaa jettee gaduma utaaltee qorii irraa fuutee caccabsitee bar nyaatumaa wajjin rasuuli rabbi alayhi salaam sahabaadhaan ta'a jedheeti haati keessanarra dallantee jirti fakkaata rabbi nagaan waa baasu jedhaa qorii kaan caccabe lafaa fuudhee nyaata keessaa fuudhee qixxaadha silaa guddoo akka keenyaa kana firfirri miti qixxaa kanarraa wanni haxaa'ee akkasi gartanii duuba nyaata kaan nyaatanii qorii Aishaa mana dhiqattee manaa qabdu kaan fuudhee gurbaadhaan jazaakumullah waan nu ergitaniif galatooma jedhi jee qorii Aishaa fuudhee deebiseef jechuu subhaanallah akhlaaqa gartee ajaa'ibaa kana milaal keessummaa biranna salphifta rabbi isaa salphisu hin jenneen jechuu haati keessanarra dallante fakkaatti jee sahabaa qabbaneesseetuma ofii ka'ee mucaa nagaan geesse asuma dubbiin dhumatte jechuu gandi lamaan walitti hin buune balaan hin buune yoo akhlaaqa gaarii qabaatte manni kee nagaa argata jechuu كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Antuunni du'a geesse adurree funyaan suufti. Baay'inni keenya si gubee kan si cinqu kanatti gaafa lolatti guuruu hoo Kadirii fi Maammadiin hambifteettaa manatti. Biyyi kan keessan jettee gola keessaa funaanaa har'ammoo amantaadhaaf lammii sadaffaa taana. Gaafa muddama keetii kakaan lafa sachooftee kanarra araba jettu maal dhugde kan machoofte. Warri aangoo kennitanii maaloo nurraa dhowwaanii jibba garaadhaa qabu baasee hime gowwaanii. Maaltu isii laaqxisa waan hin beekne mi'aasaa sila kan isiin hoggantu amantii moo siyaasaa. Nuti siidhaaf obsinaan ergan beenne galataa namtittii sangaa kana kaasaa waatu dhalataa. Akka ree dhugaa qabdi maal laman goone quuftii hantuunni du'a geesse adurree funyaan suufti. Namuun beeku kiyyaama wanta heessa eegu keessatti yaada yaa nama waa beeku kan namni sinirraa khayrii qofa eegu ummanni sin laala gara deemuun beeku gooftaan keenya gaarii keessa nama beeku jecha malee jechuu rabbiin waa eegu. Tokkummaa uummataa nama addaan diigu nun taasisin nama jecha wal hagoogu.